Hello everyone, this is Abdurrahman Kisan. Today I brought a very important vocabulary. It is about mirage. Okay? Hello, harka fuune. Yoyyaa har'aan tana vocabulary baay'ee barbaachisaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Vocabulariin kunillee kan argamu gosa barnoota anthropology sadarkaa universitytti kan argamudha. Innillee barattoota waggaa jalqabaatiif kana beekuu qabu dirqamaa jechuudha. Anthropology keessatti fatana irratti isiniif dhufa hin hafu kanaafuu beeka. Warri kuwwanis hiikaadha afaanii beekuun barbaachisaadha. Dhaggeeffadhaatii baradha. Afaan Ingiliffaatiin fuudhaa fi heeruma keessaa jechoonni jiran maalidha? Karaa afaan Oromootti qabna akka jedhu isin of gaafadha. Kan har'a isin barsiisuu deemu kana hiika isaa gara afaan Oromootti. Marriage vocabulary. Okay? Vocabulary fuudhaa fi heerumaa isin barsiifna. Jalqabuunidha. Akkuma blackboard kanarra arguu jirtan, screen kanarra arguu jirtan jechi jalqaba exogamy. Exogamy jechuun seera namni tokko gosa isaa keessaa akka hin fuune dhoorgu. Akkasumallee shamarri takka gosa ofii keessatti heerumuu kan dhoorgu dhiiraafis shamaraafis qixa tajaajila jechuudha. Seerri kun gosa kee yookaan naannoo hawaasa keessana keessaa fuudhuu hin dandeettu si dhoorgaa jechuudha. Kan jennuun exogamy jedhama jechuudha. Inni lammaffaa mootiyyuu kan argaa jirtan endogamy. Endogamy jechuun seera namni tokko gosa isaa keessaa malee akka gosa biraatti hin fuune ajajuu jechuudha. Seera nam tokko dhiiras taatu dhalaan gosa ofii sana keessa malee heerumuu hin dandeessu. Dhiirrillee gosa ofii sana keessaa malee fuudhuu hin danda'u. Gara biraan bahuu jechuudha. Seerri kana ayyamu immoo endogamy jedhama. Kun gosa kee keessaa qofa akka fuutu si taasisa jechuun si ayyama. Gosa biraatti achi hin baatu. Hawaasa biraatti achi hin baatu. Hawaasuma kee keessaa akka fuutu kan si taasisu yookaan mootiyyuu seera si dirquu jechuudha. Biyyoota addunyaarra biyyoonni kanaan bulan jiru. Kan biraa leverage ka jennuun jira. Leverage jechuun dubartiin dhirsi yoo irraa du'e. Dubartiin eega wal fuudhanii booda dhiirsaaf niitiidhaa ta'anii odoo jiraatanu yoo dhiirsi irraa du'e dubartiin tun dhaalamuu jechuu. Ka dhaalamtu yookaan obboleessa isaatti dhaalamti. Obboleessa dhiirsaatti yookaan mootiyyuu namuma isatti dhiyaatu kan qe'ee sanaa hawaasa sanaa tokkotti dhaalamti jechuudha. Dhaala jechuun afaan keenya. Leverage ka jennuun sun dhaalaa jechuudha. Inni biraa immoo sororate ka jennuun jira. Sororate jechuun dhiirri eega dhiirsaa fi niitii wal fuudhanii osoo waliin jiraataa jiranuu yogguu niitiin jalaa duute. Kun yoo niitiin jalaa duute ilmi dhiiraa kun takka obboleettii isii fuudha, takka immoo fira isii kan isitti dhiyaatu fira mucayyoo jalaa duute sana kan fuudhu sun sororate jedhama jechuudha. Inni biraa monogamy. Monogamy jaartii takka qofa fuudhuu jechuudha. Monogamy jechuun jaartii takka qofa fuudhuu akkasumallee shamarrillee dhiira tokko qofatti heerumuu. Kun monogamy jedhama. Kan biraa mootiyyuu polygamy. Polygamy jechuun niitii lamaa ol fuudhuu, lamaa fi lamaa ol fuudhuu. Akkasumallee gama shamaraatitti illee yoo dhufne shamarri dhiira lamaa olitti heerumuu. Polygamiin iddoo lamatti qoodama. Inni tokkoffaan polygyny jedhama. Polygamiin iddoo lamatti qoodama. Polygyny jedhama. Polygyny jechuun yeroo tokkotti dhiirri niitii lamaa ol fuudhuu, lamaa fi lamaa ol fuudhuu yeroo takkatti beeka. Niitii lamaa fi lamaa ol fuudhuun dhiiraa polygyny jennaan jechuudha. Polygamiin iddoo lama qoodama isiniin jedhee jira. Inni lammataa polyandry jedhama. Polyandry jechuun shamarri takka yeroo tokkotti dhiira lama olitti heerumuu. Yeroo takkatti dhiira lama olitti heerumti. Lama ta'uu danda'a, lama sadi ta'uu danda'a, afur ta'uu danda'a. Lama olitti heerumuun polyandry jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf keessattuu biyya Indiyaa keessatti hin jira wanti akkanaa kun. Shamarri takka yeroo takkatti namticha kanatti illee heerumte, kanatti illee heerumte
nama lachuu yookaan sadanuu yeroo takka wajjin jiraatti jechuudha. Akkuma amma warri dhiiraallee niitii lama yookaan sadi qabaatan kana jechuudha. Kan biraa mootiyyuu sororaa pooliijinii. Sororaa pooliijinii kan jennuun jira. Kun immootuyyuu dhiirri obboleeyyan shamaraa yeroo takkatti fuudhu. Hiikkaan jecha kanaa dhiirri obboleeyyan shamaraa yeroo takkatti fuudhuun sororaa pooliijinii jedhama jechuudha. Vookaabulariin har'aaf qabadhe akka isin hin huffineef jecha gaggabaabsee isiniif dabarsuu jira. Kan har'aaf qabadhe kan fakkaata. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Hiriyoota keetiif sheer godhi. Sadarkaa yuunivarsiitiitti si mudata. Akkasumallee atis beeki. Yoo baratas ta'uu baatte jechuun horaa deebanaa dagaagaa. Bye bye.